qaalan geetaa keessa waan hin jirree fi garuu waaqayyo na gargaaree waaqayyo kallattii kamiin iyyuu waaqeffamuun faarfatama. Maqaa waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u yeroo gaarii Ameen, ameen, ameen. Carraa kan biraa nuuf kenne baay'ee tokkoon gooftaatti gammada. Carraa kan biraa guyyaa har'aa argachuu kootiif ammas fageenya irra teenyee mana keenya keessa bashannannee kaan keenya obboleettiin keenya ishee ammaa immoo dhookachaa asiin natti dhufuu jechaa faarfachaatti jirti. Waaqayyo ishee eebbisu. Dhuguma warri kadhattan warri faarfattan obboleettiin keenya amma sagantaa gaggeessaatti jirtu kunillee waaqayyo dachaa dabalee sinaa eebbisu. Ameen, ameen. Ni hojii hojjennu hundumaadhaaf galata namarraa caalaatti waaqayyo irraa abdii guddaadha kan nuyi qabnu. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gonfoo ulfinaatu fuula keenya duratti nu eega. Samii har'a dhamaatti jirruuf amma sagantaa geggeessuun nama lallabu barbaaduun kadhannaadhaan wanni gochuun waan baay'ee waan ulfaataa. Amma iddoo kana keessa hundumti keenya gallee gaafa nuyi sagantaa keenya kana hirmaannu akkuma salphaatti waan dhufe wayii nutti fakkaata. Garuu karaa baay'eedhaan itti dadhabameeti, irratti kadhatameeti, irratti soomameeti. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ari'atama keessa ta'anii tajaajiluudhaanidha. Na waaqayyoon guddaa goonee galateeffanna. Waaqayyoo isin haa eebbisu jechuun barbaada. Guyyaa har'aa sagalee waaqayyoo walii wajjiniin dhageenya. Wanta isin dinqisiisu guyyaa gaafa obboleettiin koo natti himte guyyaa yeertuu asitti sagalee waaqayyoo situ tajaajila jettee guyyaa 2-3 tokko dura natti himte. Wantan irratti nan tajaajila jedhee yaadaa ture. Keessumaa warri iddoo kana mana kana keessa jirtan hin beektu waa'ee Hafuura Qulqulluu barsiiseen ture. Waa'ee sana irratti qophaa'uun jalqabe. Booddee jala yaada kan biraatu natti dhufeeti. Waa'ee sana irratti garmalee hin dhamee ammas. Irratti hin qophaa'e completely baay'ee yeroo koo hundumaan irratti invest godhe. Amma sa'aatii 16:45 irratti ergaa kan biraatu gara koo dhufe. Isaanis hin tajaajila. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Guyyaa har'aa kutaa macaafa qulqulluun walii wajjiniin ilaallu ergaa Phaawulos gara warra Tasalonqeetti barreesse. Ergaa isa jalqabaa Phaawulos gara warra Tasalonqeetti barreesse walii wajjiniin ilaalla. Phaawulos akkuma nuyi beeknu kitaabota 2 yookiinis xalayaa yeroo 2 barreeffame waldaa Tasalonqeedhaaf barreesseera. Bu'uura godhannee inni guyyaa har'aa walii wajjiniin ilaallu macaafa Phaawulos gara warra Tasalonqeetti barreessedha. Mata dureen ittiin barnoota guyyaa har'aa ittiin ilaallu example of transformed church jedhuun walii wajjiniin ilaalla. Waldaa jijjiiramaaf fakkeenya taate mata duree jedhuun walii wajjiniin ilaalla. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Gaaffii guddaadha waa'een jijjiiramaa bara keenya amma seenaa kana keessatti. Yeroo tokko kitaaba tokkoon dubbisan ture. Kitaaba ani dubbisu kuni waldaa kiristaanaa guddaa ta'e tokko keessatti namni waldaa sana geggeessu paastoriin waldaa sana akkana jedhe. Waldaan kiristaanaa duuteetti jedhe. Waldaa kiristaanaa isheetti duute kanammoo waltajjii irratti namni hundumtuu dhaqee ilaaluuf irra jiraata ture. Mee taa'ati ilaalaa. Waldaan kiristaanaa baay'ee guddatee jirutu jira. Egaa waldaa kiristaanaa inni nama jedhu egaa waldaa kiristaanaa isa kan namaa fi isa hintsaa sana wal dura qabnee ilaallu. Waldaan kiristaanaa karaa kamiin iyyuu haa ta'uuti mana keenyan dhagaadhaan ijaarame akka kamiin iyyuu hin fakkeeffamu waldaan kiristaanaa akka nama ta'e hin beekne. Garuu inni namoonni keessa taa'anii waaqeffatanis waldaa deemne innanii amaleeffannee jechuu kooti. Meesa nama waldaa jedhu kana isa dhagaa sana ta'e ilaallu.
namoonni hundumtuu keessa guutanii jiru waldaan kiristaanaa guuteettee maalidha kun jedhan namni hundumtuu ajaa'ibsiifata. Waldaa ishiritti duute kan ammoo waltajjii irratti dhuftanii hundumti keessan ilaaltanii akka darbitaniin barbaadaa jedhe. Namni hundumtuu hin ka'aa ilaalee darbeedhuma deema karaa boroo deebi'ee dhufeetii iddoo isaa taa'a isayyuu namni hundumtuu ergi ilaalee booddee taraadhaan ilaalee namni dhufee iddoo isaa dhufee taa'a. Ka'ee hundumtuu gaafa dhaqee ilaaluu waldaan sun kan isheen jirtu maal keessadha isinitti fakkaate? Saaxinii namni ittiin gaafa du'u awwaalamu immoo waltajjicharra jira. Waltajjicharra immoo jira. Egaa namni hundumtuu dhufeeti banamee jira mooti saaxinichi immoo banamee jira. Namni hundumtuu akka ilaaluuf. Hundumtuu itti siqee asii gadi ilaala. Hundumtuu achi gadi jedhee ilaala. Baay'ee kan wedheenaa gaafa namni sana ilaalu darbee deema. Innaa kan wedheenaa darbee deema. Hundumtuu ilaalee darbee dhaqee taa'e. Wanta isin dinqisiisu saaxinicha keessa kan jiru ture. Of ilaalee ture. Namni hundumtuu kan inni of ilaalee darbe nama du'e reeffa kan biraa otoo hin taane ofiisaa ilaalee darbe. Waldaan kiristaanaa duuteetti jedhe. Mee haa kadhannu. Yaa Waaqayyo abbaa keenya guddaa gonee si galateeffannaa maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ameen. Lubbuu kee dabarsitee fannoo irratti nu laachuudhaan nu jaallatte marartee cimaadhaan gara keenyatti achi dhufte. Daa'imummaa keenya irraa kaastee jaalala walirraa hin cinneen yaa Waaqayyo nu jaallattee gidiraa hedduu keessa dabarsitee ulfinaan nu geesse. Biyya lafaadhuma kana keessatti nun dhiisne biyyuma lafaa kana keessa utuu jiraannu garuu garraamummaan keenya biraa hin hafne. Inni keenya biraa hin hafne. Geggeessaan keenya biraa hin hafne. Ameen abbaa. Bakka nuti hir'atu hundumaa keessatti jajjabeessaan bukkee dhaabbattee guyyaa har'aadhaan nu geessee ta'a. Maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ameen. Har'a sabii zuumii kana keessa jiru ulfinaan si waaqeffachuudhaaf gara keetti dhiyaate. Sabii biyya lafaa keessaa ba'e. Sabii hidhaa seexanaarraa hiikame. Sabii jaalalli kee galee fi garuu jijjiiramee immoo garaa si ciibsuudhaaf humna dhabe walgahii kana keessa jiru. Si jaallata. Ati fannoo irratti isaaf dhiphachuu kee beeka. Ofirraa bu'eetu si tajaajile. Ofirraa bu'eetu qulqullaa'ummaadhaan jiraate. Ofirraa bu'ee hawwii keetu raawwate si jaallatu. Maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin waldaan duutee bifa dhabde. Waldaan duutee fakkii ishee jijjiirame guyyaa har'a humna godhattee maqaa gooftaa Yesuusiin hakaatu. Addunyaa keessa kan jiran ijoolleen kee yaa Waaqayyo mogoleen isaanii nyaatamee karaa garaa garaadhaan humna dhabanii kan nama bishaaniin liqimfamee deemetti yaa Waaqayyo jireenya liqimfame keessa warra jiran humna godhatanii sagalee guyyaa har'aa ati ol waaqarraa isaanitti dubbattu irraa kan ka'e maqaa gooftaa Yesuusiin akka loltuu jabaa ta'anii dhaabbatanii fuula kee duratti yaa Waaqayyo deebi'anii si na tajaajilan. Ameen. Warri ulfinaan si beeku turan, warri ulfinaan si tajaajilu turan, warri yaa Waaqayyo kennaan ayyaana akkaataa dinqiitti keessa jireenya isaaniitti hojjetu ture. Har'a garuu yaa Waaqayyo hammina garaa garaadhaan fedha fooniidhaan liqimfamee yaa Waaqayyo jireenyi isaanii karaarraa kaatee har'a gooftaa Yesuus maqaa gooftaa Yesuusiin humna godhatanii aka'an. Ameen. Guyyaan araaraa kun ijoollee keetti maqaa gooftaa Yesuusiin hin darbin. Ameen. Yoo dhufaatiin kee har'a galgala ta'e namoonni kunoo zuumii kana keessa jiraatan sagaleen kun dabarsee isaan dhaabuurraa kan ka'e yaa Waaqayyo tokkollee bakkeetti hin hafin. Maqaa gooftaa Yesuusiin jijjiiramanii
fuula kee duratti gammachuudhaan warra dhaabbatan warra ulfina siif kennan warra dhiiga hoolichaadhaan dhiqatanii yaa Waaqayyo Maqaa Yesuus Kiristoos. isa adii sana gonfoo ulfinaa fudhachuudhaaf warra dhiyaatan maqaa gooftaa Yesuusiin haa ta'an. Ameen. Anillee lallabee guyyaa har'aa dhugaa kana dubbadhee warra bakkeetti darbatamu keessaa tokko akka hin taaneef maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin ayyaanni kennaa na gargaaru. Ameen. Walgeenyee mootummaa keetti akka galuuf nu gargaari. Sagaleen kun amma keenu na ceesisu maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. 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 Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Isin naasisee kanneen jalqabaa jira. Haa ta'u yoo Waaqayyo isinitti dubbatee isin naasisee irra ta'ee gaariidha. Waaqayyoo cabsuuf hin dubbatu, ijaaruuf dubbata. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Phaawulos akkuma nuyi beeknu Kariis immoo ergaa garaagaraadhaan dhageenye akkuma nuyi beeknu deemsa wangeelaa al sadii kan inni godhate kan macaafa qulqulluu keessumaa hojii ergamootaa keessa jiru gadi fageenyaan nutti dubbata. Phaawulos ergi jijjiirame wantoota garaagaraa keessa parsanaalii ergi darbee booddee hojii gurguddaa inni hojjete tokko yoo jiraate bara jireenya isaa guutuutti wanta inni hojjete tokko yoo jiraate deemsa wangeelaa al sadii Greeko Roman world yeroo sana keessa Mediterranean world yeroo turan yeroo sanaa keessatti wangeela lallabee maayilsii hedduu miillaanis deeme kaan bishaaniinis deeme wangeela lallabeera. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Phaawulos deemsa gurguddaa inni deeme sana keessaa egaa deemsi inni tokko Galaatiyaan Asian Minor warra jedhaman warra Galaatiyaa keessa jiranii taargeet godhatee deeme deemsa isa jalqabaa markabaan godhate deemsa isaa. Deemsa isa jalqabaa immoo miillaanidha yookiinis fardas yeroo sana argachuu hin danda'an isaanii hin beeku. Deemsi isaanii akkuma isin beektanii waldaan mishiinarii taate Antioch of Syria irraa waldaa Antiochiyaa irraa deemsa isaanii godhatanii deemsa sadaniyyuu waldaa kanarraa ka'ee akka inni deeme kutaan macaafa qulqulluu nutti dubbata. Adiraa keessan namoota mana kana keessa jirtaniif wanta isinitti himu tokko yoo jiraate wanta isiniif galaasu tokko yoo jiraate amma isinii namooti tokko amma isin gooftaa Yesuusiin maasaa wangeela keessatti utuu hin barin yoo isin kaatanii ergaa keessa dhaqxanii barbaaddattan Kiristoos Yesuusiin eenyuun akka inni ta'e Phaawulos ergaa inni barreesse keessatti Kiristoos guutuu sana argachuu dandeessan. Gaafa wangeela dubbifattanii dabartanii hojii ergamootaa dubbifattanii gaafa ergaa dubbistan Kiristoos Yesuus akkamittiin baay'ee ifee isinitti mul'ata. Memo waa tokkoon isin gaafadha. Yoo isin Qorontoosin dubbistan, yoo isin Tasaloonkee al 500 irra deebistanii dubbistan, yoo isin Galaatiyaa dubbistan, hojii ergamootaa dhaqxanii hin dubbistan taanaan ergaa isin iddoo sana keessatti argattan ergaa walakkaayyuu ta'uu hin danda'u. Kiristoos Yesuusiin baruu gaafa barbaadan wangeela irraa jalqabaa. Ameen. Ameen. Guddatanii rakkoon hin jiru. Gara yoo makakuu moofaa keessaa dubbisuu barbaadan iyyuu gaariidha. Kiristoos egaa gaaddisa akka inni ta'e dubbata macaafi qulqulluu sababa ta'eef. Kakuun moofaa. Wannoo piikchariin egaa kakuu haaraan kun Kiristoosiin akka inni agarsiisu hin beekna. Maaliif kana dubbattaa gaafa sinnaan jettanii Phaawulos egaa deemsa isaa isa jalqabaa Antiochiyaa irraa ka'ee Galaatiyaa deemeen isiniin jedhe isa jalqabaa irratti isa lammaffaa irratti immoo kan inni addanaa taargeetii godhatee ka'ee Eeshiyaatti dhaqee wangeela lallabuu barbaade. Gaafa inni dhaqee Eeshiyaatti wangeela lallabuudhaaf gaafa inni ka'u keessumaa baay'ee hawwii guddaa kan inni qabaateef wangeela lallabuudhaaf ture.
Afurri waaqayyoo garuu ani iddoo kanatti akka lallabdu hin barbaaduutti hin jedhu. Waaqayyo al tokko lallabas akka nuyi lagannu nu godha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Lafatti dubbifamu, lafatti lallabamu waaqayyootu beeka. Iddoo kana dhufu yeroo hundumaa guutamee tan hin dhufaan. Sagalee waaqayyoo mata duree hedduudhaan naaf dhufe keessaaf ladheetan dhufe lallaba. Maaliif yoo isin jettanii fi isinii wajjiniin akkan waaqayyoon tajaajiluuf yaada waaqayyoodha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Ameen. Iddoo tokko deemneeti sagalee waaqayyoo baasnee dubbachuudhaaf yeroo inni haamti isaa samiin irraa hidhamu jira. Iddoo kana keessatti numa dhangala'a. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Egaa Phaawulos akkaataa kanaatti gaafa inni dhaqee Eeshiyaatti lallabuudhaaf jedhu iddoo bakka takkaadhuma hin taanee fi afurri waaqayyoo hin fideen. Gara noorzitti ol ba'uudhaaf barbaade lakkiitiin jedhe afurri waaqayyoo. Lafa waaqayyoo nu erge deemnee lallabnu yaa obboloota waaqayyoo ijoollee waaqayyoo. Al tokko mee maal jedha beektu sagaleen waaqayyoo? Inquaachuun ba'irree hafiitaatti xaalu'edha. Wanta qabeenyaa keessatti isa gati jabeessa booyyee fuulduratti hin darbatinaa jedha. Al tokko darbannee lafa ija hin baasne fidhannee darbanna. Naannoo ija baasutti sagaleen waaqayyoo gaafa dubbatamu baay'ee gaariidha. Geggeessa afura qulqulluudhaan deemnee gaafa lallabnu. Egaa waaqayyo ceesisee gaafa noorzirra deemuudhaaf jedhu, saawuzirra gaafa deemuudhaaf jedhu gonkumaan Abrahaamitti ittiin jedhu. Egaa maal barbaade waaqayyoon iddoo sana gaafa bulu abjuudhaanii namni Maqadooniyaa tokko ceeti kottuuti nu gargaarii ittiin jedheen. Kottu gaafa inni akkas jedhu waaqayyo gara Maqadooniyaatti ceenee akka wangeela dubbisuuf fedha haadha jedhan. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Ani Phaawulos gara Maqadooniyaa gaafa deeman Filiphisiiyus keessatti dhaqanii wangeela lallaban. Filiphisiiyus keessatti akkuma nuyi beeknu wangeelli gaafa ni lallabamu Phaawulos irra wanta ga'e hin beeknan. Phaawulos utuma inni deemaatti jiru afurri ta'e tokko garbittii tokko keessaa ba'eeti Phaawulosiin morma ture deddeebi'ee Phaawulosiin morma ture. Yoosin hojii ergamootaa boqonnaa 17 keessa dhaqanii gaafa isin ilaaltan 17 duraa warra jirus dhaqanii ilaaluu dandeessu 17 dura isa jiru dhaqanii ilaaltu 17 duraa 17 Tasalonqee dhufnee ilaalla 16 gara gajjallaa deemtanii gaafa ilaaltanii Phaawulos iddoo sana gara Filiphisiiyusiin gaafa inni deemu ilaalla. Afurri dubartii kana keessaa ka'ee wanti isin dinqisiisu afura hamaa ture. Afurri kun immoo afura namoota naannoo sana jiran hundumaa duroomsu ture. Sooressu ture. Sooressa godhu ture. Afurri ishee keessa taa'ee hojjetu afura karaa afura xuraa afura seexanaa namoonni akka isaan qabeenyaa horatan kan gochisiisu ture. Gaafa daddabalee afurri garbittii kana keessaa Phaawulosiin dhiphisu Phaawulos galagaleeti maqaa gooftaa Yesuusiin gaafa jedhu afurichi keessaa rukutame. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Garuu kun galata Phaawulosiif hin finne. Kun garuu Phaawulosiif ulfina hin finne. Wanta isin dinqisiisu Phaawulositti yaa'anii hin qabanii olii gadi naannessanii garmalee tumanii amma dhanni isaanii ciccitutti argitumanii booddee mana hidhaa keessatti sibiilaan garmalee cimsanii akka isaan hidhaman ta'e isa kana hin beektu. Waaqayyo sanatti iddoo sana keessatti faarfannaa isaaniif kennee akkaataa dinqiitti amma manni hidhaa raafamutti iddoo sana keessaa hojiin wangeelaa akkaataa dinqiitti faarfannaadhaan ba'ee faarfatame namoonni iddoo sana keessa jiran akka isaan hiikaman. Namichumti waardiyyaallee gaafa of balleessuudhaaf jedhu Phaawulos ofii keessatti waa tokko hin fudhatinitti jedhu. Hin beektu kana. Egaa inni kun kan ta'e Filiphisiiyus keessatti ta'aati ilaalaa Phaawulos fa'aa garmalee tumamanii dhalli isaanii madaadha. Madaa kana utuu inni hin qorin madaan kun utuu babbanamee jiru lolli garuu lallabamuutu irra jiraata. Ameen. Deemsi wangeelaa inni lammaffaa sun inni Phaawulos kaayeffatee ba'eef sun madaadhaan dhaabbachuun qabu itti fufee deemuu qaba. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen.
Surra darbee deemutu irra jiraata. Humnaan deemutu irra jiraata. Gatii nama kaffalchisa ta'eyyuu yoo seexanni keessaa ba'ee ari'atama biraa fida ta'eyyuu wangeelli itti fufuu qaba. Eessa deeme egaa alana Phaawulosi Tasalonqeetti gadi bu'e. Yooni kaane ilaallee akkaataan itti fakkeenyaan isinitti agarsiisuu hin qabu. Gara fuulduraatti utuu addanaa wanta piikchariidhaan kaartaa ilaalaa dubbisna utuu ta'e baay'ee tokko natti tola. Noorz irra kan jirtu Maqadooniyaa kan jedhamu Maqadooniyaa mee akkuma Oromiyaa isa jedhamu fudhannu. Maqadooniyaa sana keessa gaa maaltu jira yoo isin jettanii Filiphisiiyus kan jedhamtu jalqabarra jirti. Ittaantee gara gajjallaatti Tasalonqeetu jirti. Akaayaatu jirti. Gara gajjallaatti immoo darbanii isa kanarra darbine faatu jira gara gajjallaatti. Ateensi faatu jira gara gajjallaatti. Warri kun hundumtuu wangeela dhaga'uu qabu. Madaadhaan dhaabbachuu hin qabani. Utuu madaan sun hin qooriin gara Tasalonqeetti gadi bu'e Phaawulos. Gaafa Tasalonqeetti gadi bu'u madaa sanaan wangeela itti lallabuu jalqabe. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Isin nixanii Tasalonqee ilaaltan kutaa macaafa qulqulluu keessaa dubbisaa yoo wanni godhadhee xiqqoo ishee akka yaadi keessan isin bittuuf hin barbaadaa jira. Anaaf amanamaa guyyaa har'aa Tasalonqee isa jalqabaa dubbisuudhaaf. Guutummaadhaan guutuutti ergaa anamma jedhe kana akkasiin argattan piikcharii guddaa kana akkasiin argattaniif nan barbaada. Jijjiirami guyyaa har'aa akkasiniif ta'u nan barbaada. Haawultii keenya isa sila ilaalle fakkii isa saaxinii keessatti ofii keenya ilaalle du'a sana keessaa kaanee deemsi inni itti fufu akka nuuf ta'uuf ergaan kun gara jireenya keenyaa dhufuu qaba. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Madaa kanaan Phaawulos Tasalonqeetti lallabuu jalqabe. Tasalonqee keessatti gaafa Phaawulos wangeela lallabuu jalqabu kan inni iddoo sana turuudhaaf carraa argatee turban waadhaaf. Maaliif yoo isin jettanii gararraadhaas Filiphisiisitti wangeela lallabee ba'ee iddoo sana keessaanis mormiin irratti ka'ee Phaawulosin gaafa isaan ajjeesuudhaaf jedhanii dhoksanii gara Beeriyaatti gadi buusaniin. Taati ilaalaa jaroonni kun wangeela humnaan dhaga'aniiru garuu Phaawulos ammuma danda'amu jarjarsuudhaan torban sadiitti dubbateera. Waasofnu waa tokko isin gaafadha. Jaroonni kun torban sadii wangeela dhaga'an. Gaafa ani gara booddeetti dhaqee ilaalu waggaa 30 ta'e ergiin wangeela dhaga'e. Ati ergii Kiristoos Yesuusiin fayyisaa lubbuu keetii godhattee fudhatte ergii wangeelumti kun sitti dubbatamu jalqabe waggaa meeqa dhalaadha. Egaa waldaan Tasalonqee kuni mucaa guyyaa torban sadiidha. Ta'utti isayyuu immoo ari'atama akka abiddaatti boba'u gidduutti dhiisee deeme Phaawulos. Du'uunis immoo irra hin jiraatu. Maal godha? Wareegaman taanee kaffaluun dhiisanii immoo baqachuu wayyaa. Lallifanii ol deebi'uu wayyaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ari'atan yoo isin ajjeesuudhaaf barbaadan gara mandaraa kan biraatti baqadhaa jedhee gooftaan Yesuus illee. Ofuma isaatiillee gaafa ajjeesuudhaaf jedhan yeroon isaa utuu hin ga'iin gaafa ajjeesuudhaaf jedhan akkas bira darbee karaa kutee darbee deema ture Kiristoos Yesuus. Du'illee yeroo isaatti bareeda. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa Tasalonqee keessatti akkaataa kanaatti wangeelatti dubbatee gajjallaatti deemee Beeriyaa deemee Beeriyaa keessattis wangeelli hin lallabame gara gajjallaa deemee immoo ammas gara gajjallaatti immoo eenyutu dhaqee lallabaa Qorontoosiin ergi ga'ee booddee Qorontoos keessatti wangeela lallabeeti waa'een garaa isa nyaate Phaawulosiin jaroonni kun akkuma ta'aniiru. Wangeela akkaataa ga'aa ta'etti jaroota kanatti hin dubbanne ani. Haa ta'uyyuu malee jarjarsuudhaan waatti meera. Jaroonni kun maaluma keessa jiru laataa jedhee baruu barbaade. Ati immoo akka ol hin deebinee fi Qorontoos keessattis hojiin wangeelaa isa qabeera. Kanaaf waa tokko malate Phaawulos. Gaafa garaan keenya diduu jedha isiniif hin dubbisaati. Gaafa garaan keenya diduu boqonnaa 3
Maaliif na didaa jiralla? Okay. Egaa itti fufeetanii lallaba akkaataa makaraatiin itti fufu. Boqonnaa sadii gaafa dhaxxanii dubbifattanii na duraa godhe. Gaafa isin dhaxxanii ilaaltanii garaan isaanii gaafa isaan didu eenyuun ergaa Ximootiyoosin ergaa. Haasofnu gaafi keessa kootti wal lolaa ture ergaan sadii na keessatti wal lolaa ture inni tokko maal isheen laata haati mana Isiyaaq ijoollee lakkuu lamatu garaa ishee keessatti wal lola ture. Inni tokko garuu dhiifeema keessaa utaalee ba'e. Akkuma kanaatti na keessatti wal lola ture. Inni tokko waa'ee Ximootiyoos ture. Waa'ee dhuma kanaa wajjiniin walitti fufuudhaa yeroo kan biraa laalla. Amma gaa Phaawulos Ximootiyoos inni ergeeti jiroota kana nama amanamaa inni qabu tajaajilaa kana ergee maalitti jiru jiroonni kun dhaqiitii ilaaliitti hin jedheen. Gaafa lapheen keenya didee jedhu Ximootiyoos akkanii dhufee isin ilaaluuf waliin ergeedha Phaawulos. Ximootiyoos gaafa dhaqee ilaalu jaroonnoo babal'ataniiru. Jaroonnoo guddataniiru. Jaroonnoo jijjiirama guddaa keessa galaniiru. Areetami isaanii liqimsine jireenya hafuuraa isaanii laliseera. Ameen. Mee waa tokkoon sitti himaa namni afaan Oromoo qabattee jirtu naaf amma xinnoo ishee kun dadiidaatti jira. Mee Isaan keessa jalqabaa tokko boqonnaa tokko mee dhaqiitii dubbisi. Boqonnaa tokko lakkoofsuma tokkorraa kaasitii. Dhaga'amne Mikaa'el irra deebi'ime. Illamee Tasalonqee boqonnaa tokko naa dubbisiin jedhe. Lakkoofsa meeqa? Lakkoofsuma tokko kaasee. Anin ga'an jedha rakkoon hin jiru. Tole. Ishinan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin. Phaawulos Silvaanosii fi Ximootiyoos bira gara waldaa warra Tasalonqee isaa kan Waaqayyoo Abbaa fi kan gooftaa Yesuus Kiristoositti caafame ayyaannii fi nagaan isiniif haa ta'u. Nuyi kadhannaa keenya keessatti maqaa keessan dhoofnee yeroo hundumaa waa'ee hundumaa keessaniif Waaqayyoon ni galateeffanna. Fuula Waaqayyoo keenyaa fi Abbaa keenya duratti hojii amantii keessanii jaalalaaf dadhabuu keessan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin abdachuutti jabaachuu keessanis ni yaadanna. Obbolootan nana Waaqayyo akka isin jaallate akka isin fo'ates nuyi ni beekna. Wangeelli nuyi isiniif lallabne humnaan hafuura qulqulluudhaan akkasumas amansiisaa guutuudhaan malee sagalee duwwaadhaan gara keessan hin dhufne. Nu immoo sababii keessaniif namoota attamii taanii akka isin gidduu turre ni beekna. Isinis fakkeenya keenyaa fi fakkeenya gooftaa duukaa buutaniitu yoo baay'ee rakkattaniyyuu hafuura qulqulluu biraa dhufuun dubbicha fudhattaniitu. Kanaaf isinis amantoota warra Maqedooniyaa fi warra Akayyaa hundumaaf fakkeenya taatan. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Achirratti naa dhaabe. Argitaniitu Phaawulos iddoo kanarratti akkuma obboleessi koo amma dubbise
egaa gaafa ittiin jedhu obboloota nana lakkoofsa ofirraa kaasee nan afurraa kaasee obboloota nana Waaqayyo akka isin jaallatte akka isin fo'ates nuyi hin beekna. Wangeelli nuyi isiniif lallabne humnaan hafuura qulqulluudhaan akkasumas amansiisa guutuudhaan malee sagalee duwwaadhaan gara keessan hin dhufneef hin jedhu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Amansiisa guddaadhaan sagalee Waaqayyoo akkaataan itti gara jireenya isaanii dhufe ilaalaa. Hafuura qulqulluudhaan akkasumas amansiisa guddaadhaan malee sagalee duwwaadhaan gara keessan hin dhufne. Ameen. Amen. Isayyuu Phaawulos keessaa danfaa, Phaawulos keessaa ba'a, sagalee nama ijaaru, sagalee seexana awwaalu, sagalee isa kufe kaasu, sagalee warra hafuurri keessa jireenya isaanii keessa hin jirre hafuura qulqulluudhaan akka isaan guutaman godhutu itti lallabame. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Humna akkasiidhaan wangeelli itti dhufe. Hafuura qulqulluudhaan akkasumas amansiisa guutuudhaan malee sagalee duwwaadhaan gara keessan hin dhufne. Nuyi immoo sababii keessaniif namoota attamii taane akkasiin gidduu turre hin beektu. Isiniif fakkeenya keenyaaf fakkeenya gooftaa duukaa buutaniittu. Yoo rakkatan iyyuu gammachuu hafuura qulqulluudhaan bicha fudhataniittu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Sagalee egaa sagalee humnaan itti lallabame, sagalee Waaqayyoo ulfinaan itti lallabame sana akka sagalee Waaqayyoo godhanii fudhatan. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Keessa jireenya isaanii keessatti jijjiirama isaanii ta'e bu'uura guddaa inni ta'e sagalee Waaqayyoo humnaan itti lallabame sana akka sagalee Waaqayyoo godhanii fudhachuu isaaniiti. Dubbachaa jiru Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaan isin amantoota warra Maqadooniyaaf isin fakkeenya keenyaaf fakkeenya gooftaa duukaa buutaniittu. Yoo baay'ee rakkatan iyyuu gammachuu hafuura qulqulluu biraa dhufuun dubbicha fudhataniittu. Kanaan isin amantoota warra Maqadooniyaaf warra Akaayyaa hundaaf fakkeenya taatanidha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Jireenyi isaanii guyyaa torban sadii isa lallabame sanaan warra naannoo isaanii keessa jiran Maqadooniyaa isheetti jedhamte akka Oromiyaa keessa magaalaa meeqatu jira ta'aati ilaalaa. Warra jiran hundumaadhaaf fakkeenya ta'an maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waa'ee maalii akka haasaatti jiru bara waldaa jijjiiramaaf fakkeenya taate jedhu ilaalaatti jirra. Wangeelli sitti lallabame waggaa 7, waggaa 10, waggaa 20 jiraatte bifa akkamiitu naannoo keetti mul'achaa jira. Namoonni maaltu deemsa kee irraa maaltu baramaa jira? Bakka hojii keetiitti maaltu mul'achaa jira? Jaroonni kun Maqadooniyaa magaalaa guddichi akka Oromiyaatti waamamtu sana hundumaa keessatti wanti haasa'amu maal jijjiirama akkamiidha? Maali akkas ta'anii Waaqayyoon waaqeffame jijjiirama akkasii Maqadooniyaadhaaf fakkeenya ta'an saba naannoo sana jiran fageenya irraa dhiyoenya irra jiran hundumaadhaaf fakkeenya ta'an. Obboloota koo Waaqayyoo namoota biraadhaaf akka nuyi fakkeenya ta'an Waaqayyoo barbaada. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Wangeelli isa nuyi arraba keenyaan haasofnu miti, isa nuyi jireenya keenyaan jiraannudha harka caalaa. Nama ta'e tokkotu yeroo tokko na dinqisiise. Finfinnee kana mana fira keenyaatti hin deddeebi'a 6 kiilootti. Yeroo baay'ee yeroon deemu dooma sanan buufadha harka caalaa bakka manuma keenyadha. Inna mucaa ta'e tokko jira waaqeffataadha. Waaqeffataadha jechuun egaa hin beektu nuyi waaqeffataadha namoota baay'ee beekna. Ortodoksiis miti inni Protestaantiis miti garuu waaqeffataadha. Innaan mucaa baay'ee amalli isaa immoo gaarii ta'edha. Ammana kan hin jedhamne. Innaan wanta sin dinqisiisu ani cal jedheema jireenya mataa kootiin jiraadhaan. Manasicha keessaa kiristaanonni kan biraas jiru. Makaana Yesuusis kan deemanii, cheertii garaa garaas kan deemanii in ilaalu. An cal jedheema jireenya mataa kootiin jiraadha. Booddee jalaa cal jedheenumaa akkaataa jireenya keetii akkaataa wanta hundumaa ilaaleera naan jedhe.
wanta sin dinqisiisu adiraa keessan an kiristaana gaariidha jechuu barbaade miti. Akkas miti an baay'ee dadhabaadha. Garuu namni kun ani waa'ee kee yeroo hundumaa gaafan ilaalu baay'een tuqame Kiristoos Yesuusin fudhachuun barbaada naan jedhe. Na dinqisiise baay'ee garmalee na dinqisiise. Namni kun gooftaa Yesuusin fudhate dhaqee hojii TTI keessa galee dorgomee deeme baay'ee rimootii kan taate iddoo tokko keessa tajaajila inni tajaajilaatti jiru isinitti himuu hin danda'u. Jireenya keenya namni baay'eetti hordofa obboloota koo isa nu arrabaan haasofnu caalaa. Influensii guddaa uumani amma sagaleedhaan baay'ee garmalee cimsee haasa'ee jireenyaan hin jiru yoon ta'e gatii tokkoyyuu hin qabu. Kanaafi warri Maqadooniyaa kun fakkeenya gaarii argatani. Warri Tasalonqeen kun influensii godhe jireenya isaanii. Kanaafi amantoota warra Maqadooniyaaf warra Akaayyaa hundumaaf fakkeenya taatan dubbiin gooftaa inni isin biraa ka'e Maqadooniyaa fi Akaayyaa duwwaatti dhaga'ame miti. Amantiin isin Waaqayyootti qabdan iddoo halletti ba'ee barameera. Ameen. Hallelujah. Iddoo halletti ba'ee barameera. Ameen. Ati Kiristoositti qabdu iddoo halletti ba'ee mul'atu. Ameen. Iddoo Hallelujah. kana keessa gallee duwwaa torbeedhaan hallelujah hallelujah jennee baana yoo ta'e Kiristoos Yesuusitti fakkeenya hin taane waldaa biraadhaaf fakkeenya hin taane namoota naannoo kee jiruuf fakkeenya hin taane jiraatta yoo ta'e gatii maalii qaba? Waaqayyo immoo hafuura isa akkanaa keessa keenya kaa'eera. Hafuura isa keessa jireenya namaa jijjiiru. Ol ka'ee kan inni mul'atu kan godhu maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Iddoo halleetti jedhe iddoo halleetti ba'ee barameera. Waa'ee keessaniif waa jechuun nu barbaachisu tokkollee waa'ee keessaniif waan nuyi jechuun nu barbaachisu tokkollee hin jiru. Nuyi attamitti akka isin gidduutti simatamne isin Waaqayyo isa jiraataa fi dhugaadhaaf hojjechuuf attamitti Waaqayyoolii tolfamaa irraa gara Waaqayyootti akka deebitan isin isaan ofuma isaaniitiiyyuu hin himu. Waaqayyoolii tolfamaa irraa akkaataa Waaqa isa Waaqaaf lafatti uume kanatti akkaataa isinitti deebitanii hundumti isaaniiyyuu dhuga ba'umsa qabu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Warri Tasalonqee al tokko wanti Waaqayyoo obboleessi keenya yeroo baay'ee warra dhukkubsatan kanaaf hin kadhatu. Mee adiraa dhuga ba'umsa warra qabdan gaafa inni jedhu ka'aniiyyuu haasa'uudhaaf hin saalfatu namoonni baay'ee. Jerooti warri kun iddoo kana keessa jiran Tasalonqeedhaaf namoonni Tasalonqee keessaa ka'anii haasa'an jiran. Warra iddoo biraatu haasa'aafii jira. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Akkaataan Waaqolii tolfamaa keessaa gara Waaqayyoo isa Waaqaaf lafa uume kana isa uumetti akkaataa isin itti deebitan baay'eedhuma tiraansfoormeeshinii adda ta'e akkasiin agarsiistan amma Maqadooniyaa darbeeyyuu iddoo halleetti haasa'amaa jira. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Waa'ee tiraansfoormeeshinii haasa'aa jirra. Maali tiraansfoormeeshiniin defineeshinii isaa haasa'ee jalqabuun qaban ture. Jijjiirama bocaa, jijjiirama fakkii, jijjiirama waanuma hundumaadha. Karaa hundumaadhaan jijjiirama adda ta'e tokko agarsiisuudha. Garuu wanta ta'e Ingiliffaan dictionary tokko gaafa ilaalu maal jedhaa? The extreme radical change to something completely different. Wanta nama dinqisiisu. Extreme radical change. Guutummaadhaan guutuutti jijjiirama adda ta'e kan inni haasa'u. Radical change. A change into someone. Waan kanaan dura turetti miti jijjiiramichi. Jijjiirama waan kan biraatti maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Waaqayyoo jijjiirama isa kana keessa jireenya keenyaatti fide. Ameen. Nuyi uumama haaraa akka taane sagaleen Waaqayyoo dubbata. Ameen. 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 Uumama haaraa. Amma kun
keessa ture miti Mikaa'el. Isa gaafa harmee isaaf abbaa isaarraa dhalate sanaan hin jiru. Amen. Biyya lafaa keessatti hin deddeebi'aa ture jireenya sanaan hin jiru. Haaraa. Jesus. Uumama haaraa. Amen. Waaqayyo gara isa kanaa transform nu gochuu barbaadaatu jira. Amen. Hallelujah. Jesus. Obboloota ko waa'een waldaa siif jireenya koo keessatti jijjiirama guddaa wantooti agarsiisan keessaa tokko yoo jiraate waldaa Tasalonqeedha. Akkamitti torban sadii duwwaa wangeelli lallabamee jijjiirame akka kana argama. Akkamitti inni kun surprising, amazing. Innan haasaatti jiru akka haamileen keessan cabuuf miti. Waggaa 20 deddeebi'ee anoo sanuma akkati jechuuf miti. Humna argattee akka deebitee kaatuuf. ያለው መንገድ ሩቅ ነውና ተነስተ ብላቲን እንደን ኤልያስን ዋቀይ ከራን ፉለከ ዱረ ጅሩ ዴራዳ ከይትኛ አለመት እንጀ ዋቀዮ ደበርሴስ ደምስ ዙፍ ሲኛች ዛጅራ Amen. ዋቀዮ ጅጅረማ አደተ ጅረኛ ከት ፊዱ Amen. ጅጅረማ አደተ ጅረኛ ከት ፊዱ ዳፍ ዋቀዮ ሀረለ ሲኛች ዛጅራ taatee dhaabbattee nama haaraa taatee ayyaanni ijoollummaa keetii siif deebee hojii dhuunfattee deebitee akkati tajaajiltuuf fedha waaqayyoodha. Bakka duutee bakka kuftee kaatee ta'e ammayyuu taanaan maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Amen. Dinqisiisuu waa'een waldaa kanaa dinqisiisuu gidduutti akkas ta'uun isin dinqisiisu. Adiraa keessan humna godhannu. Sagaleen waaqayyoo keessa jireenya keenyaatti lallabame sun sagalee dinqiidha. Sagalee waaqaaf lafa uume. Sagalee waan hin jirre jiraachisedha. Kanaaf guyyaa har'aa isa si keessa hin jirellee deebisee jiraachisuu danda'a. Sagalee kanaaf akka abboomamtuuf deebitee karaa dheeraa akka deemtuuf. Mugoleen kenni laafe akka deebee jabaatu sagaleen kun har'a gara kee dhufaa jiru. Amen. Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Amen. Amen. Nuti attamitti akka isin gidduutti simatamne isinis waaqayyo isa jiraataa fi isa dhugaadhaaf hojjechuuf isayyuu tajaajiluu jalqabanii. Waaqayyo isa dhugaadhaaf. Wow. Hallelujah. Waaqayyo isa jiraataaf isa dhugaadhaaf hojjechuuf akkamitti waaqayyoolii tolfamaa irraa gara waaqayyootti akka deebitan isaan ofuma isaaniitiiyyuu hin himu. Mee seenaan kee inni boraa kana booddee isa gaarii ta'ee haa himamu. Amen. Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoo guyyaa har'aa isa kana hin godhu. Amen. Hallelujah. Torbee gaafa iddoo kanatti deebinee wal arginu bifa haaraadhaan waaqeffannaa haaraadhaan namummaa haaraa isa waaqayyoo keessa jireenya keessatti uume sanaan deebinee wal agarru. Amen. Mee torbeen kun torbee rivaayivaalii nuuf haa ta'u. Torbeen kun torbeetti macaafa qulqulluu Tasalonqee deebinee dubbisnu haa ta'u. Amen. Torbee dhumamee waaqayyoo wajjin kallattiidhaan wal arginee jijjiiramnu nuuf haa ta'u. Amen. Ani mee dhugaa waaqayyoon isinitti haasa'aa jira. Sa'aatii 16:45 dura yaadi koo kan biraa ture. Ani immoo yeroo hundumaa sagalee waaqayyoon dubbifadhaa maal akkan dubbisu duwwaa maal akkan dubbadhu duwwaan barbaada malee akkamittiin akkan dubbadhu waaqayyoof hin dhiisa. Ameen. Ani pirinsipilii tokko hin qabaa. ምን እንደምናገር ካወቅኩ እንዴት እንደምናገር አውቃለሁ ተጀዱት ማሉም መረተ kan dubbadhuun waaqayyo irraa dhaga'uu barbaada malee akkaataa itti dubbadhu beek. Ameen. Hallelujah. Ergaan kun isiniif isa kanadha. Tajaajilatti deebi'aniiru.
deebi'uun keessan isa waaqayyoo irraa dhufe isa inni warra du'an keessaa kaase Yesuus isa eekkamsa dhufu jalaa nu oolchu eeggachuudhaafi ameen. Amen. Yesuus nu eeggachuutti deebi'aniiru. Ameen. Amen. Amen. Akkuma tasaa Phaawulos dhaqee Tasalonqee irratti dubbatu waa'ee dhufaatii Kiristoos Yesuus dubbateera fakkaata. Isaan nu eeggachuu jalqabaniiru. Yesus. Yesus. Yesuusumtu warra dhufaa laata jedhanii wanta isin dinqisiisu Tasalonqee keessatti dogoggora guddaa tokkotu uumame garuu waa'ee isa kanaadhaaf baay'ee lapheen isaanii kaka'urraa kan ka'e extremely warri hojii hojjetan hojii isaanii dhiisan. Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufa. Maal hojiin waan biyya lafaatti dhaqee addanaa hojiidhuma keessa galanii waan garaagaraa gochuuyyuu maaltu nun barbaachisu. Kiristoos warra dhufaa jedhanii fi dogoggora addaa kan biraa keessa extremely kan biraa keessa dhaqanii galan. Har'a waldaan kiristaanaa Kiristoos akkuma deebi'ee dhufu irraanfatteen. Utuu ni lallabamu iyyuu hin dhaga'amu waltajjii irratti iyyuu. Tasalonqeen torban sadiitti lallabame Kiristoostu dhufe jettee eeggachuu jalqabdeetti. Kiristoosin illee eeggachuu jalqabee obboleettii ko. Inni dagatame Kiristoos Yesuus mushurrichi deebi'ee misirrichi deebi'ee dhufa. Ameen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Obboloota koo. Humna guddaatu natti dhaga'ama. Adiraa keessan garuu isiniif hin hawwaa. Har'aa kaasne anumti Mikaa'eluma kanatti illee lallabaan jiraan. Ofuma kootti illee lallabaan jiraan. Jijjiirama Waaqayyo biraa eegame hin agarsiisne yan. Ofuma kootti illee yeroon waa'ee koo boo'u jira. Waaqayyo kun ga'aa miti yeroon jedhu jira. Hallelujah. Nami 70 galtanii jirtu. Sagaleen kun isin haa kaasu. Sagaleen kun deebisee isin haa dhaabu. Amen. Maqaa Waaqayyootiin sagaleen kun deebisee isin haa dhaabu. Amen. Kan akkaataa maaliittidha kan isaan itti siqan wanta nama dinqisiisu Phaawulos faas nuyi akka ergamoota Kiristoositti faatoo ta'uu utuma dandeenyu akka haadha ijoollee ishee ofitti qabdutti isin gidduutti jiraanne. Ameen. Amen. Hallelujah. Akka haadhaa ta'anii dhiyaataniif haatee kam taatiif ijoollee isheetiif ittiin isinitti dhiyaanne. Gara laafinaan isinitti dhiyaanne. Jaalala guddaadhaan isinitti dhiyaanne. Kunuunsa guddaadhaan isinitti dhiyaanne. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Amen. Amen. Hallelujah. Maalittiin jedhaa? Baay'isnee isin sababiin isin jaallannuuf wangeela Waaqayyoo duwwaa utuu hin ta'in lubbuu keenya immoo isin ga'uun nutti hin tola. Lubbuma keenya illee dabarsinee isinii kennuun nutti tolaatiin jedha Phaawulos. Jaalala kanatti agarsiisan. Lubbuu isaanii amma dabarsanii kennanitti jaallatan warra Tasalonqee. Lubbuudhuma keenya illee isiniin ga'uun nutti hin tolaa. Mee gara xumuraatti itti fufnee yeroo kan biraa ilaalla. Adiraa keessan obboloota sagaleen Waaqayyoo jijjiirama isaaniitiif inni bu'uura guddaa ta'e mee sagalee Waaqayyoo sagaleen isaanitti dubbatame kun akka sagalee Waaqayyoo ta'etti fudhatan. Hallelujah. Amen. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Mee hin kadhanna. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus.
Mm.